tokkicha maqaa dhibba gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa Yesuus waaqa jaalala leemmoo garaa taliilaa
Gara garba lemo gara dalila Yesus jangan देखो आणि माती आहे का माती वाला सजावट माती वाली सजावट वाक़ई नाम के नहीं नरो तो कुन्नी को जितने थे बातें अनाथ करी होता कोई और जल्दी सिंगार सुंदर बेनी नरो खाना अब berarti kan ada nah berarti ada cerita ni hingga jina aku bahasa minta mana bakal berarti bola ada lagi jenis akan iron lubur anjurut isyarat aja ada bola kuris ada lagi jabat mana baru
ما فقط غيران راستا أنا سلالين جماعة جرا ما فقط غيران تابا ما أنا ما نتادي أنا يتولى كيفنا كلامي مجيء أبا منا جماعة أنا أبا منا كلام تين جماعة أنا Sila ni mana? Anak-anak itu dia ada. Bono apa? Kami jawab pada mana? Si, kamu jawab siapa? Atau sila ayu anu masuk ke dalam. Apa mana kita sudah hari jual dan menjadi dapat. Wan dan menjadi kakak dapat. Hai, मैं हमारे सुबह चुनूंगा। राखीना बदलो तक देखा ना कैसा आपका बने इस बात। यो आदि खाने के जो थे, मैंने को कैसे होती थी, मुझे कैसे ओही कैसे बात करने यो सीता का एक और बड़ा मेरा पोती गारू mana ko pesen jira takana magawa taketi dalawa dalawa wa mun tataw salsita e kana ko kana siga barkanda motichi dorsi sina jajjaves Ucapkan aja, Pak. Galais kena tahu, gak pernah mana mesti selagi itu pun. Aci tu je energi dia tu le. Ucapkan aja, Pak. Nanti tenang lewat. Wajib mau fitur mai. Anda sekarang berada apa ada singgah darah siapa? Ucapkan. Nada. Malu tangki sani sila. Wala ada sisip ka dan niata. Oma ada ko ana tangki seko. Lala alaman ni budu. Kana hunduma. Kana ken wala ada sisip. Kana rata na raya andra. Athina ada juga. Kuno masyarakat hunda ni lagi. Medi jetamu. Work jetamu. Alhamdulillah tu masalah kan aku. Kali tadi. Moti, wagah aku mamoi, bara-bara jaran, kaba work ofan. Nata apa? Baik apa? Ega kaba jamu moti, kuno. Niti ko uste karate sandura, duma ke sanira hirma chudati. Niti moti kuno ame, olan sena अच्छा जी, मार बालू. Uste, organ, इसे तो केंद्र पे आप हमारा जी, ओतो जोरू ओतो नुखानु राजवेशन, organ चाहे. आज यार मेरा गिफ्ट थी. Ane Modi arjabi, karena lapa tahun ko, moto tadi ko, akas masih, bucito dah. Garbota ko berarti je kan kami. Tegana tisi. Buyara kan karar dete. Gara masalah kan uste. Arjuma gora, armaju calon dejer. Dubat. Yang kabajamu mau cakap. Arjuma kesan dia nak pakai balik hasab. Ani si Arjuma kesan kan ada lagi negai macamku. Apa kau tuh train? Kita gift itu family. Ani dia simpul berada di dalam tempat.
garuu asirratti kan hin jechuu barbaadu ani mootii arjaa fi galalaafaan kun arjummaa koo sodaa kan hin dabarsee laadde sitti fakkaata illaan arjummaa koo kana irraa hirmaachuuf waaqanitti sagannu kanaaf sagaduu qabdi kana biraanis immoo aarsaa waaqa keenyatti tolu asitti jechuunis immoo nu fuulduratti dhiyeessuufii qabdi. Lakki isa illee kasuma hin taasisu. Ani uumaa saniif lafaa kan ta'e waaqa irraa waaqa isa kiyyaa qomitee kan nama kana sagalee isa qofaadha. Kamidha inni? Inni maaraajiiwwan gurguddaan hawaasaa kan raawwatu. Hubannaadhaan galteewwan sanii qaluu. Innis lafa bishaan irratti kan diriirse. Ifa gurguddaa kan hojjetu. Guyyaan biiftuun guyyaa hawwatu kaawwatu kan taasisu. Ji'oon urjiin immoo harka hawwatu godhatan kan taasisu. Hangafa kan isa keessaa kan ta'e. Uummata Israa'el kan gidduudhaa baasa. Gara kanatti waa iddoo isaa fide saba Israa'el kan gidduu dabarsa. Callisa! Akkam godhe? Akkamiin waaqa nuti akkasitti itti qallee itti soorree kabaja haadha kana goonu kenne bara hamma kana abboo akka nuti qaban nu taasise akkamittiin waaqa keenya duratti akkanatti dubbatu ija jabummaa akkasii eessaa barteessa immoo kana hundumaa kan natti fidee niitii mana kana somaan goote qaba. Ekan, waan baay'ee asa, waan baay'ee dubbata. Elegaan nama hojii. Kana hundumaaf ija jabummaa isheen mootii Joorgisiin duratti agarsiifteef murtii keessa deebii qabne laadhaafi. Akkam ishee asoobsiisa mootii kun oi gatii rigbii keetiin argata kun maal isin jedhe maqaa waaqa keetii waan isin jedhe ani saffaa abbaa manaa keetii waan isin jedhe dhageessu. Ani ija daa'imni waan isaatiin malee dabarseen silaataa ture. Kotaan bakka mootiin si garee dinqaatiin si guddeede. Buna. Isi me kau kamu jauh. Naga timtu. Isi kamu jauh. Isi. Ambil dulu. Tinggal aja kan si kopi. Tinggal aja. Sudah dia masuk. Isi. Isi wajib. Aman mana jar kene mare. Kushi wajib. Sudah dah. Sudah kena. Bapak kita siapa? Aduh, biasa. Luar lantai. Betul teman-teman. Begini, bukan lantai. بسم الله Good to me.
amma iccitiin sun immoo akkasii raawwatu amma karaanii kennaa kana fudhachuudhaaf ergama waaqayyoo kana hojiirra oolchuudhaaf bakka nan isbee si ergutti gara hawaala akka deemtu si gorsa mucaako. Lakkan faako ani cubbaa addunyaa kanaaf fedhii addunyaa kanaan fedhii foonii osoo akkasitti guutamee jiru iccitii bara isaatiin akkamitti kalluun naaf marabbaa natti ulfaata baana. Ay yaa mucaako waaqayyo waaqa warra garraamotaati waaqa laphee isaanii warra laphee isaanii kasoomaa ta'e warra gadoof qaban waaqayyo laphee isaanii barbaada laphee garraamota warra gadoof qaban mana isaatiif filata kanaaf atisi jechu kun akkasii raawwatu hojii waaqayyo kan hojii roojuu ergama isaa kan atis tolee jettee ajajamtee gara asii ergu kanatti deemuu qabda mucaako tolee jedhiiti ajajamtee mucaako. Waaqayyo waan hundumaa waan amma deemjee kana waaqa gooftaan hayyoota mooticha mootota garbicha kee kan dudduuba isaatiin hirkoo fuuldura isaatiin ifaa ta'e gara mana keetti ati waaqayyo qajeelchi mucaan nagaadha dhaqi ilma ko eebbifam waaqayyo isaa eebbisu eebbifam. Manni kiristaanaa iccitii yookaan beekumsa namaatiin foonummaatiin kan qoratamtee bira gaafatuuti. Manni kiristaanaa lafa irratti haa ijaaramtu malee fiixeen ishii samii qaba. Fedha foonii keenya lubbuu keenya bilchisiiftee addunyaa biyya samii sana keessa nu boqochiisa. Garuu waa'ee mana kiristaanaa waa'ee mana amantaa kan mee qoradha mee gaafadha abboota baay'ee qabna waa'ee mana amantaa kan waan ishee keessa dabarsiteeru gibiraa ishee keessa dabarsiteeru akkamitti akka haadha keessa kan nutti himan baay'ee abboonni kan ijaan mul'ata kan nutti himan kan waa'ee keenya nuuf kadhatu mana amantaa keenya kan eeggatu kan gaafadha gara mana amantaa yoo dhuftan abdii kutatinaa ishee manni amantaa gara ishee yoo dhufan warri abdii kutatanoo abdii itti horteet akka lalisan lapheen isaanii akka lalisu taasisteet abdiidhaan akka isaan jara mana isaanii gara samii akka galan taasisu gara abdii kutatinaa dadhabaa kiristaana jedhamu addunyaa kun nama dhufu hamma biyya lafaa jirtanitti biyya lafaa kanatti qormaa lafa guddisaan itti baay'ee kanaaf jabaata. Mai berkesana, jangan yole, Jaga malai, wakni arja di kawajang. Ya, mungkin narsis.
gifti. Yoona feeyyam kan malee tokko qaba. Maaliin beekamtamuuti? Ogeeyyiin biyya lafaa martuu waan dadhabeeti muufanuun fala fidan. Lakki sinutti naa feeyyamaa malee fala tokko qaba kan mootii kana fayyisuu danda'u. Mootichi naa fayyu malee waan hundaas yaallameera. Erga kabajaan kun gifti naa feeyyamte butaa! Butaa! Xaliyaa kana gaara jaaffaa cite gaara torbaffaa yeroo geessu holqa sun keessa namni tokko ni jira. Xaliyaa kana isaanitti kennitee ture. Ayyamoo dhagiifti. Amma waan taafere. Wantoonni namni kabajaan kun isinutti obsaan eeggadda. Waaqa keenyaaf wanti dadhabamu hin jiru. Mootii waggaa kumamoy bara baraan jiraatu waaqa warqee uffadhu. Kunoo bakka hin jedhame osoo nam'ati nama isiniif qoricha dawaan fida jedhan sanii fidee dhufee jira kunoo isin fuuldura dhaabatanii jiru kunoo. Mootichi doorsise. Waaqni biyya lafaa kan dadhabee ati fayyiste kana kana garuu ta'a. Haa ta'u dandeettii isaa qabaatti ta'a. Maqaa Waaqayyoo isa guddichaan fa'i. Dhugumatti namni kun ogeessa akka ta'e nama. Waaqni inni amanus hunda gochuu akka danda'u jechoon argeera. Anis waaqa kanaaf bitamu hawwii kooti. Waaqa nuuf ta'a jennee baroota baay'eedhaaf ija qaba kan hin agarre, gurra qaba kan hin dhageenye, itti amanaa turreera. Ittis qalaa tureera. Anis maatiin koos mana qulqullummaa akkasumas kiristiyaanota baay'ee sari'achaa turreera. Manneen qulqullummaas mirga ishees dhiibaa turreera. Egaan guyyaan hin hafuuti. Guyyaan irraa kun akkuma geesse waaqa hundumaa gochuu danda'u. Dhukkuba koo irraas kan na fayyise waaqni namicha kanaa waaqa dhugaas. Isa qofaatiif galanne haa ta'u. Namaa tokko gochuu hin danda'u. Kanaaf mana kiristiyaanaa waggoota baay'eedhaaf daangaa ishee dhiibee holqa keessa kan turte iddoo isheedhaan malu daangaa isheedhaan malu kenneeraaf. Tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa Yesuus waaqa jala. Malamaaf namatti xoofoo Gabreeliin namoota fayyadan malamaaf lamarratti obboleessa keenya fiiziksii baratu Dirribaa kan jedhamu ture kutaa galii gochaa gaarii kan hojjetu
haala kamiin miseensa qabachuu dandeessa jedhu irratti hundaa'etu kan xoofoon sun hundaa'ee jechuudha. Kanaaf sagantaan kun sagantaa hafuura imaanaa abbootii kan jedhame imaanaa fudhanneerra. Imaanaa kan fudhannus immoo abboota keenyarraa abboota amantiirraa waan ta'eef kanarratti hundoofnee sagantaa hafuuraa imaanaa abbootii jenne. Kan dabarsinus imaanaa waan ta'eef kan laanne deemnu ammas hin dabarsanii waan malaayyootti ilaaltanii dabarsuu dandeessu ta'a. Yommuu fudhattanis akka laayyootti ta'uu danda'a. Garuu imaanaa fudhachaa jirtu. Imaanaa dabarsaa jirtu jechuudha. Kanaaf darbii darbu waan ta'uuf immoo imaanaa ta'uu qaba. Imaanaan sun eegamuu qaba. Imaanaa abboota keenyarraa nuti fuuneerra dabarsineerra isinirra ga'eera. Tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa Yesuus waaqa jaalala.